Jooseen abbaan manaa Boonii fayyee jira. Egaa Waaqayyoon baga fayyisee jenna. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hordoftoota Abbee Miidiyaa akkam jirtu nagaa keessanii nagaa koodha. Egaa guyyaa irraa kana waa tokkoon qabadhee isinii dhufee innis waan haaraadha. Wanti haaraan kunis immoo obboleessa keenya Yoosef abbaa manaa Boonii namni wallaaltanii hin jirtanii hundumti keessanuu hin beektu jechuudha. Egaa wantoota ta'es hundumaa miidiyaa irratti waan haasa'amaa ture hundumaayyuu hin beekti obboleettii keenya Boonii siin beektu hundumti keessanuu waan hundumaa gurrarraa qabdu jechuudha. Isa waan haaraa saniif kaasuun barbaadu gini waan haaraa kana immoo waan darbe saniif kaasuun barbaadu waan hamma haaraa bahee kana isiniif dubbachuu dhufe jechuudha. Innis maal jettanii obboleessa keenya Yoosef abbaa manaa Boonii namni wallaaltanii hin jirtanii akkasumallee kanaan duratti namoonni baay'een sooshaal miidiyaa kanarratti sababa Booniin of ajjeeftee duuteen wantoota baay'eetu haasa'amaa ture. Dhugaa dubbachuuf obboleettii keenya Boonii dhabuu keenya fi baay'ee gaddine hundumti keenya baay'ee gadda guddaa dhugaa dubbachuuf lafee caba lafee nuti taate jechuudha obboleettiin keenya. Odoo nama du'ee hin kaafamu ta'eeti dhuguma dubbachuuf obboleettii kana namoonni hin kaasu. Baay'ee garaan tokko nu gubatee jechuudha. Nama argamee badeedha jechuudha. Xinnaan guddaan baay'ee isheedhaaf gaddee jaartiin jaarsi ijoolleen namoonni baay'een isheedhaaf gaddee boohee dadhabee egaa garaa keessaa waan baafatee itti dhiisee amma kun guyyoota meeqa gunni torbee lama darbe natti fakkaate. Haa ta'u malee guyyaa irraa kana immoo wanti haaraan maal akka ta'e obboleessi keenya kun du'a ishee keerraa illee harkallee yoo qabaate ani waan ani beeku hin jiru ani murteessuu hin danda'u. Isaa waaqayyumaaf dhiifna maaliif namatti faraduu hin danda'amu waan ta'eef jechuudha. Sagalee waaqayyoo akkana jedha namatti faradini sitti faradamaa jedha waan ta'eef jechuudha. Dhugumaa akka sooshaal miidiyaa irratti haasa'amoo ta'e baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Kanaafuu amma waan hundumaafuu obboleessa keenya kana maaliif sooshaal miidiyaa irraa badee gasheen duute namoonni waan baay'ee haasa'aa ture. Haa ta'u malee guyyaa har'aa kana akkuma argaa jirtan sooshaal miidiyaa irratti waldaa Haraaraa deemee kan kadhatameef jechuudha. Nyaachuu hin danda'u, dubbachuu hin danda'u, akkasumallee ofiin dhaabachuu hin danda'u, ofiin beeku jedhameetu kan waldaa Haraaraatti himame jechuudha. Akkasumallee waldaa Haraaraatti kadhatamee fi obboleessi keenya kun guyyaa irraa kana fayyee jira baqa guutumaan guututti ani fayyee jira jedhee sagaleedhaan dubbatee jira. Sagalee isaallee asirratti fidee hin dhufne. Egaa waaqayyoo xumuree isaa fayyisu maaliif wanta du'u keessaa wanti argan tokkollee hin jiru. Ishee dafuu maaliif duute jennee garaan keenya nu gubataa jira jechuudha. Nama lama dhabuun immoo baay'ee nama immoo baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Isinii galee wanta du'an keessaa uumaa hin argamu jechuudha. Nama jiru keessaa argama malee gaarii soo ta'e namni yaraa soo ta'e lubbuudha yoo jiraate gaariidha jechuudha. Maaliif namarraa wanta du'e keessaa uumaa hin argamu jechuudha. Obboleettii keenya isheen duuteeyyuu baay'ee akkam qabsitee baay'ee akkamtti dhaga'ame dhugaa dubbachuuf ani gama kiyyaanii akka waan wanni ta'e bakka waan nama kee keessaa waan tokko hir'ate natti fakkaate jechuudha. Maaliif jennaan miidiyaa kanarratti ishee beeka malee ani waan qaamaan ishee beeku hin jiru. Yeroo baay'ee anuma argaa jirtan kana miidiyaa kana mooqii gootee akkuma beekuma ishiitiinis akka wallaala ishiitiinis baay'ee nama barsiisaa turte jechuudha. Seenaa obboleettii baay'een keessan hin beektu jechuudha. Nama cimtuu nama jabduu dhiirarraan olitti kan taate fakkeenyota nama hundaa kan taate egaa waa gochuu hin danda'amu isinii galee wanti godhamu tokkollee hin jiru. Seexannis nama dogoggorsiifti. Waa'een gaa'elaa kunis baay'ee ulfaata. Egaa tarii dogoggoraa irratti argitee isaa yeroo baay'eedhaa fi lubbuu ishiitti faraduu dandeessii hin beekamu. Maaliifan kan akkana jedhee yeroo baay'ee jechuudha isheen yeroo miidiyaa kanarra dhuftu ani isa dhabee jiraachuu hin danda'u, ani isa dhabee jiraachuu hin danda'u jettee ani isa dhabnaan of hin ajjeesaa yeroo jettu dhagaa jirra jechuudha. Egaa dogoggora wayii irratti argitee lubbuu ishee dabarsuu dandeessi. Nuti waan beeknu hin qabnu. Namichaan kun odoo ishee hin bariin duratti akka jaalallee qabu agartanii jirtu miidiyaa kanarratti jechuudha. Illee waggaa 5 kan qabu jechuudha. Karaa gama kanaatiinis mucaan kunis gaarii hin goone maaliif jennaan bakka yoo nama tokko jaalattu tokkuma yoo dhuguma jaalala dhugaa qabda yoo ta'e isuma duraa sana inni lammaffaani
Egaa wanta biraadha jechuudha kun akka amantaa ittis kun seeraa miti jechuudha. Hojala yoo immoo tokki sii ta'uu dirqama wajjiniin du'ii kan namni namaan jiru garuu nama lammaffaa sana jaalatta yoo ta'e jechuudha. Isa duraanii sana guutumaan guutuutti jireenya keessa baasuu qabda. Jireenya keessa baaftee jireenya haaraa uummachuu qabda malee jidduu lamaan deemtu taananii kun rakkoo guddaadha jechuudha. Kun rakkoo guddaadha. Isaafis rakkoo guddaadha. Ishee immoo itti cittee jiraattu wajjinis rakkoo guddaa uumaa jechuudha. Ani waa'ee kanaallee waan keessa beekuun qabu sooshaal miidiyaa irratti waan argeetti sanarraa haasaa malee amma ani wanti haaraa sanii qabadhee dhufee obboleessi keenya fayyuusaa waan argee fi baga fayyee jechuu barbaadan jechuudha. Maaliif nama dhukkubsatu keessaa nama du'e keessaa wanti nuti argannu tokkollee homtuu hin jiru jechuudha. Obboleettii keenya du'a ishiitti miti kan dhugaa dubbachuu fi keessi keenya nu gaddee waan goonuu dhabne jechuudha. Fakkeenyota nama gaarii taatee, nama guddoo taatee, nama cimtuu bakka taatee, bakka darbeefitti, bakka himimmaashii haqatteetti kan ammoo kan waaqayyo itti fide nuti waan irraa beeknu hin qabu. Mucaan kun immoo har'a fayyeera waan ta'eef boru immoo innis yaada qabu rakkina haati manaasaa ittiin duute dhugaas ta'u sobas ta'u baasee himuu danda'a jechuudha. Isinii galee baasee waan fide hawaasa isaatti maatii ishiititti. Hiriyootan isheetitti himuu danda'a jechuudha. Maaliif wantu jira malee wanti hin jiru jechuudha. Maaliif hojjetanii rakkina haadha manaatii fi haadha manaa abbaan manaa hin beeku jechuun sobadha. Akkasumallee immoo rakkina abbaa manaa haati manaa hin beektu jechuun sobadha. Wanti jiru hin jira jechuudha. Kun akkanumatti ofii lafiitii hin jira. Yookaan innis waan jedhu isatu beeka malee waan irraa beeknu hin qabnu cubbuu hin dubbannu. Maaliif firdii nuti faraduu hin dandeenyu waan ta'eef jechuudha. Akkuma dura isiniin jedhee namatti faradinii sitti faradamaa waan jedhuuf jechuudha. Kanaafuu ani kana waan irraa beeku hin qabu ginii rakkoo jiru waaqayyo haa beeku nuti waan hundumaafuu jechuudha. Obboleettii keenya dhaabneerra egaa immoo lammatas nama lama dhabuun baay'ee namatti ulfaata. Walumaa galattuu obboleettii keenya fayyee jira TV araaraa deemitii. Ani fayyeera jira baga waaqayyo isa fayyisee waaqayyo yeroo hundumaa fayyisaadha. Yeroo hundumaa inni gargaaradha. Inni fayyiseef galanni guddaan haa ta'u. Nama hundumaafuu kun gara fuulduraatti dhugaa dubbachuuf fakkeenya guddaa nama irraa ta'uu danda'a. Fakkeenya maalii yoo jettanii namni tokko otoo jaalallee umurii dheeraa wajjin jiraatee deebi'ee immoo kan biraa wajjin hin jiraatu mirga hin qabu mati mirga qaba geenii hariiroo duraan jiru sana guutummaan guututti dhaabuu qaba jechuudha. Guutummaan guututti nama duraan wajjin jiraatu sanii dhaabuu qaba jechuudha. Maaliif yoo jettanii micayyoon duraan sunis yeroo muraasaan booda egaa boonidhaan jireenya uummataniin booda jidduudhaan dhuftee sooshaal miidiyaatti suuraa isaa maxxansitee gantuu waan baay'ee jettee barreessitee maxxansitee jechuudha. Saniin booda obboleettiin booniin kunis baay'ee jeeqamtee obboleettiin booniin baay'ee jeeqamtee jechuudha. San irratti waan isa dhabe nan du'aa kan ajjeesaa jetti. Mucayyoon dhugaa dubbachuuf miidiyaa irratti baatee wantoota baay'ee dubbachaa turte jechuudha. Hundi keessanuu hin dhageessus hin agartus. Kanaafuu hariiroon lama deemuun baay'ee ulfaataadha keessattuu egaa gaa'ela dhaabbatanii boodatti. Ani kana jedhaa wanti biraa wanti ani jedhu tokko hin jiru. Mucooleessa keenya fayyuu isaatti baay'een gammadee fayyina namaatiif egaa namni nama hin gammanne hin jiru. Nagaa namaa ta'uudhaaf namni hin gammanne hin jiru. Yoo saxana ta'e malee namni hundinuu hin gammadaa jechuudha. Kanaafuu baga obboleessa keenya baga waaqayyoon fayyisee ammallee fayyee nagaa ta'ii siin jechuun jaaladha. Egaa obboloota keenya guyyaa irraa kana ni qabadhee dhiyaadhee isuma kanadha. Wanti biraa immoo wanti haara noo jiraate isinii qabadhee dhufaa. Viidiyoo biraatiin aga walitti deemnutti nagaan naa tura. Yaadni koo yoo isinitti tole yoo isin gammachiise laayikii sheerii gochuun dagatinaa koomentii gochuun dagatinaa eebbifamaa isiniin jedha.